Gooftaatti kan jaallatamtan kabajamoo obboloota ko harka fuunee akkam jirtu isiniin jechaa dubbii Waaqayyo guyyaa har'aaf nuuf kennetti yeroo dabarru mata dureen har'a walii wajjin ilaallu Waaqayyo garuu si beekaa kan jedhu ta'a. Waaqayyo garuu si beeka. Mee kadhannaa gabaabaa walii wajjiniin godhannu. Si galateeffanna Gooftaa, jaalala kee taanaan har'aan waan nu geesseef, jaalala kee taanaan maqaa kee isa jiraataa akka waammannuuf carraa waan nuuf laatteef, jaalala kee taanaan dubbii kee dhaga'uudhaaf haala waan nuuf mijeessiteef galanni siif haa ta'u. Maqaa keetiin dubbii kee yeroo saaqnu dhiyaadhuutii nu barsiisi. Hafuura qulqulluu isa nu barsiisuu danda'u nuuf ergi. Garaa keenyas dubbii keetiif ati banii. Maqaa ilma kee Gooftaa Yesuusiif jettee ameen. Waaqayyo garuu si beeka. Namoonni baay'een har'a waa'ee Waaqayyo isaan beeku isaanii gaaffii qabu. Dhuguma Waaqayyo na argaa? Dhuguma Waaqayyo na beekaa? Dhuguma lafan jiru kana Waaqayyo beekaa? Haalan keessa jiru kana Waaqayyo beekaa? Dhaladheema lafarra jiraachuu koo Waaqayyo beekaa? Jedhanii namoonni baay'een hin gaafatu. Tarii atis gaaffii kana qabda ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin yeroo garaagaraatti gaaffii kana gaaftee ofii kees gaafattee tajaajilaas gaafattee ofii kees nama kan biraas gaafattee beekta ta'uu danda'a. Waaqayyo garuu si beeka. Namoonni baay'een Waaqayyoon hin beekani. Waaqayyo garuu isaan beeka. Tarii ati Waaqayyoon hin beektu, Waaqayyoon beekuufis fedhii hin qabdu ta'a. Garuu Waaqayyo si beeka. Har'a kan kana mirkaneessuudhaaf kitaaba qulqulluu keessaa seenaa nama tokko walii wajjiniin ilaalla. Seenaan nama kanaa Wangeela Luqaas boqonnaa 19 keessattidha kan inni barreeffame. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasee hamma 10tti kan jiru yeroo dubbifannu akkas jedha. Yesuus Yerikoo dhufee keessa darbe. Namni Zakkiyoos jedhamu tokko achi ture. Inni hangafa warra qaraxxuu badhaadhaas ture. Zakkiyoos kun Yesuus isa kam akka ta'e baruu barbaade. Garuu namoonni waan baay'ataniif hojjaansaas gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye. Yesuus karaa sanarra akka darbu yommuu beeke namichi isa arguudhaaf dura fiigee qiliinxoo tokko yaabe. Yesuus iddoo sana yommuu ga'ee ol ilaalee yaa Zakkiyoos dafii gadi bu'i. Har'a mana kee ooluun anaaf ta'a jedheen. Zakkiyoos dafee gadi bu'ee gammachuudhaan Yesuusin simate. Jarri kana arganii keessummummaaf mana nama cubbamaa kanaa dhaqe jedhani. Hundumti isaanii Yesuus irratti gunguman. Zakkiyoos garuu ka'ee Gooftichaan yaa Gooftaa, walakkaa qabeenya kootii warra deegaadhaaf nan kenna. Kana malees eenyurraallee waan tokko giddisiisee fudhadheera yoon ta'eef dachaa 4 nan baasaaf jedheen. Yesuus deebiseefii har'a fayyinni maatii kanaaf ta'eera. Namni kunis immoo ilma Abrahaamiyoo. Ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeeraa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seenaa nama kanaati kan nuyi walii wajjiniin ilaallu. Namni kun Zakkiyoos jedhama. Zakkiyoos namni jedhamu kun Yerikoo keessa jiraata ture. Namni Yerikoo keessa jiraatu kun nama umuriin guddaa ta'e, nama qabeenyaa guddaa qabu, nama aangoo guddaa qabu ture. Kitaabni qulqulluu badhaadhaadha jennaan nama qabeenya guddaa qabudha. Kitaabni qulqulluu nama guddaa ta'uu isaa himnaan nama umuriin guddaa ta'edha. Kitaabni qulqulluun waa'ee aangoo isaatii dubbannaan dhuguma nama aangoo qabudha. Namni kun har'a waa dhaga'e Yesuus kan jedhamu Yerikoo keessa akka inni darbu. Yesuus Yerikoo keessa darbu kana inni hin beeku. Garuu beekuu barbaade. Argee hin beeku. Arguudhaaf barbaade. Mandara sana keessa akka darbu dhaga'ee gammadee arguudhaaf yeroo inni yaalu. Akkaataan itti dhufe namoota baay'eedhaan marfamee waan ta'eef Yesuusin arguu hin dandeenye. Kanaaf namni kun
nama wajjin dhaqee wal dhiibee akka hin ilaalleef umuriin nama guddaadha. Nama wajjin wal dhiibee dhaqee akka hin ilaalleef qabeenyaan nama guddaadha. Nama wajjin dhaqee wal dhiibee akka hin ilaalleef namni kun aangoodhaan guddaadha. Kun hundumtuu waan isa rakkiseef dhaabatee anillee arguu barbaadeen ture garuu maalan godha arguu hin dandeenye jedhee dhiisee gara mana isaatiitti hin deebine. Yesuus kana dhuguma arguu waan barbaadeef tarkaanfii fudhate. Tarkaanfii inni fudhate akkas jedhee nutti hima. Dura bu'ee fiigee jedha. Dura bu'ee fiige. Tarkaanfii inni jalqabaa isadha. Yeroon balleessine. Sababiin isaa Yesuus har'a Yerikoo keessa darbinaan deebi'ee karaa Yerikoo hin dhufu. Har'a utuu Yesuusin hin arginafnaan bara isaa guutuu Yesuusin hin arginafa. Kanaaf yeroon balleessine dura bu'ee fiigee jedhaan. Tarkaanfii inni fudhate kanadha. Yesuusin arguu kan isa dhowwu sababni yoo xinnaate 5 ta'utu jiru tarkaanfii fudhachuu jalqabe. Nama guddummaan isaa danqaa tokkodha. Har'a nama baay'atu sababii umuriidhaan guddaa ta'aniif Yesuusin arguu dadhabu. Qabeenyaan guddaa ta'uun isaa danqaa tokkodha akka inni Yesuusin hin argineef. Har'a nama baay'eetu qabeenyaan isaanii guddatee Yesuusin arguu dadhaban. Aangoodhaan guddaa ta'uun danqaa tokkodha Zakkiyoosiif Yesuusin akka inni hin argineef. Har'a namoota baay'eetu sababii barcuma isaaniif, sababii teessoo isaaniif, sababii aangoo isaaniitiif Yesuusin arguu kan dadhaban baay'eetu jiru. Kana irratti baay'inni namaa danqaa kan biraa ture Zakkiyoosiif. Kana irratti hojjaadhaan gabaabaa ta'uunsaa danqaa kan biraa ture Zakkiyoosiif akka inni Yesuusin hin argineef. Inni garuu dura bu'ee fiigee jedhaan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo hin balleessine. Yesuusin arguuf yeroo balleessuun nurra hin jiraatu. Waaqayyoon arguudhaaf yeroo balleessuun nurra hin jiraatu. Yesuusin arguuf ariitii keenya dabaluutu nurra jira. Yeroo nu badu jiraachuun irra hin jiraatu. Itti aansee tarkaanfii inni fudhate muka yaabbachuu ture. Edaa kan inni fiigaa jiru muka tokko yaabbatee achirra taa'ee Yesuusin asii gad arguufidha. Zakkiyoos ijoollee muka yaabbachuu jaallattu miti. Zakkiyoos ijoollee fiigicha jaallattu miti. Zakkiyoos nama guddaadha isiniin jedheera. Nama aangoo qabu, nama qabeenya qabu, nama ulfina qabu isiniin jedheera. Garuu Yesuusin arguudhaaf aarsaa baasuun irra jiru baase. Muka yaabuun salphina yoo ta'e iyyuu har'a anaaf Yesuusin arguutu ulfinadha jedhe. Ulfinan qabeenyaa kootiin argadhu caalaa. Ulfinan nama guddaa ta'uu koorraa argadhu caalaa. Ulfinan aangoo koorraa argadhu caalaa. Yesuusin arguu naa wayya. Namoonni natti kolfuu danda'u. Garuu namoonni waan barbaadan haa jedhani. Ani garuu har'a Yesuusin nan argaa jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni quba natti qabuu danda'u. Maal ta'e namni kun naan jechuu danda'u. Garuu waan barbaadan haa jedhani. Ani garuu har'a Yesuusin nan argaa. Murtii akkasii nu barbaachisa obboloota ko. Namoonni waan barbaadan yoo jedhan iyyuu, ollaan waan barbaadan yoo jedhan iyyuu, namoonni nuyi wajjin jiraannu waan barbaadan yoo jedhan iyyuu, maatiin keenya waan barbaadan yoo jedhan iyyuu, har'a Yesuusin arguutu nurra jira. Har'a Waaqayyoon arguutu nurra jira. Zakkiyoos tarkaanfii akkasii fudhate namoonni waan barbaadan haa jedhani. Ani garuu Yesuusin nan arga. Yesuusin arguutu ulfina kooti. Yesuusin arguutu naaf caala. Utuun hin argin mandara Yerikoo keessa darbee deemuun irra hin jiraatu jedhe. Har'a namoota baay'eetu namoonni maal naan jedhaadhaan Yesuusin ituun argin hafa. Namoota baay'eetu namni maal naan jedhaadhaan dhugaa utuun fudhatin hafa. Har'a nama baay'eetu namni maal naan jedhaadhaan waa'ee lubbuu isaatii, waa'ee amantii isaatiitu murteessin hafa. Gooftaa isaatuun argin, Waaqa isaatuun argin hafa. Zakkiyoos garuu har'a waan barbaaddan naan jedhaa, ani garuu Yesuusin nan argaa. Namoonni tariituu qubatti qabanii, utuu namoonni waa'ee isaatiif kolfanii, inni garuu muka yaabbatee Yesuusin arguuf qophaa'ee ta'e. Zakkiyoos dabaree isaa fixe. Fedhii qabaachuun dabaree isaa ture. Dhaqee ilaaluuf yaaluun dabaree isaa ture. Akka arguu hin dandeenye gaafa bare ol fudhatee fiiguun kan isaa ture. Tarkaanfiin kan isaa ture. Dabaree isaa ture. Sana booda muka yaabbatee amma dabaree isaa fixee baala saaqqatee karaa inni irra darburra as yoon taa'e sirriitti nan arga jedhee murteeffatee taa'e. Yeroo inni fixu dabareen itti aanu kan Yesuusidha. Obboloota ko
waan gochuun isinirra yeroo ofittani. Obboleessa koo dabaree kee yoo xumurte dabareensaa kan waaqayyooti yoo ta'e waaqayyo hojii isaa jalqaba. Dabareen kan waaqayyo yeroo ga'u waaqayyo hojii isaa hojjechuu jalqaba. Zakkiyoos waan gochuun irra jiru hundumaa fixe. Waan isarraa eegamu hundumaa raawwate. Yesuusiin arguudhaaf aarsaa baasuun irra jiru hundumaa baase. Ittaansee heertuu jiru yeroo dubbifnu Zakkiyoos yeroo inni muka yaabbatee taa'e achi taa'e arguudhaaf yeroo inni darbu arguudhaaf gammaduudhaaf yeroo inni taa'e heertuun ittaanee jiru Yesuus iddoo sana yeroo ga'ee jedha ittaanee. Iddoo sana yeroo ga'e. Yesuus karaa jijjiirrate hin jedhu. Yesuus achuma dhaabate hin jedhu. Yesuus of duuba deebi'ee deeme hin jedhu. Yesuus iddoo sana ga'ee jedha galanni isaaf haa ta'u. Iddoo kamiin? Iddoo Zakkiyoos jiru. Muka Zakkiyoos yaabbatee jiru jala ga'e. Karaatuun jijjiirratin dhiisee utuu hin deebi'in gara iddoo sanaa dhufe. Obboleessa koo dhuguma Yesuusiin arguu barbaadda yoo ta'e, dhuguma Waaqayyoon arguu barbaadda yoo ta'e, Waaqayyo iddootti jirtu dhufa. Waaqayyo gara kee dhufa. Mukati yaabbattee jirtu jala dhufa. Manati keessa jiraattu keessa dhufa. Godoo kee keessa dhufa. Iddootitti Yesuusiin arguu barbaaddu. Iddooti irratti Yesuusiin eegaa jirtu irra dhufuudhaaf inni amanamaadha. Yoo ati dabaree kee fittee Yesuusiin arguudhaaf qophoofte Yesuus iddootti jirtu dhufa. Galanni isaaf haa ta'u. Bakka inni jiru dhaqe. Dhiisee hin deebine garaa isa barbaaddatu jira waanta ta'eef. Nama isa arguu barbaadu jira waanta ta'eef. Nama isa arguudhaaf ulfina isaa dhiisee jira waanta ta'eef. Nama utuu namni itti kolfuun mukatti rarra'e muka yaabbatee jira waanta ta'eef. Nama har'a Yesuusiin argu malee Yesuus mandara kana keessa darbeen deemu jedhee murteeffate jira waanta ta'eef. Yesuus gara iddoo sanaa dhufe. Iddoo Zakkiyoos murteeffate yoo murteeffatteetta ta'e, Yesuusiin arguudhaaf of qopheessiteetta yoo ta'e, Yesuusiin arguudhaaf aarsaa barbaachisu baafteetta yoo ta'e, iddootti jirtu Yesuusiin dhufa. Ofiisaa sitti mul'isa. Bakka ati jirtu dhufuudhaan, bakka ati argamtutti argamuudhaan, Yesuus ofiisaa mul'isa. Kanaaf galanni isaaf haa ta'u. Yesuus iddoo sana yeroo ga'e jedha. Ittaansee iddoo sana ga'uu duwwaa utuu hin taane ol jedhee ilaalee jedha. Ol jedhee ilaale. Baay'een jaalladha heertuu kana. Garaa koo baay'ee na baqsa. Yesuus ol jedhee ilaale. Innaan gaaffii kanan gaafadhe yeroon kitaaba kana dubbisu. Eenyutu itti agarsiise? Eenyutu itti hime? Namni akka achirra jiru. Garaan isa barbaaddate akka achirra jiru. Namni ta'e isa ilaaluudhaaf mukarra akka jiru eenyutu itti agarsiise? Nama ilaa kunnoo namni mukarra jira ittiin jedhetu jira. Gonkumaan jiru. Garuu Yesuus beeka. Waaqayyo beeka. Ol jedhee ilaale. Inni ilaala Waaqayyo. Bakka ati jirtu hin arga Waaqayyo. Haala ati keessa jirtu Waaqayyo hin arga. Karaa ati irra dabartu Waaqayyo hin arga. Jireenya ati keessa jiraattu Waaqayyo hin arga. Tarii mana kee cufattee Waaqayyoon barbaaddatta yoo ta'e, bakka ati jilbeenfattu Waaqayyo hin arga. Bakka ati garaadhaan ciiftee boossu imimmaan kee dhangalaaftu Waaqayyo hin arga. Tarii ati Waaqayyo nan agarreetta Waaqayyo garuu si arga. Tarii namni sin agarreetaa Waaqayyo garuu si arga. Haala ati keessa jirtu namni sin beeku ta'a Waaqayyo garuu beeka. Zakkiyoos irraa kanadha kanan baradhe. Yesuus in ilaale jedhaan ol jedhee ilaale. Yoo ati mukarra jiraatte iddoo ati jirtutti si arga. Yoo ati boolla keessa jiraatte iddoo ati jirtutti si arga. Gola ati keessa dhokatteertu keessa Waaqayyo si arga. Waaqayyo in arga obboloota koo. Yesuus in arga haala isin keessa jirtan. Kana duwwaa miti. Arguu isaa duwwaa utuu hin taane ittaansee immoo akkas jedhe. Yaa Zakkiyoos jedhee waame. Yaa Zakkiyoos. Gaaffiin isin gaafadhaa. Obboloota ko. Zakkiyoos Yesuusin hin beeku. Inni garuu yaa Zakkiyoos jedhee isa waame. Eenyutu itti hime maqaasaa? Kanaan dura argee beekaa? Kanaan dura wajjin jiraateera? Yeroo namni waamu dhaga'eera? Zakkiyoos isa arguuf aarsaa amma kana baase. Zakkiyoos ijji wal arganii hin beekani. Zakkiyoos na beeka jedhee hin yaanne. Zakkiyoos na waama jedhee hin yaanne.
Zakkiyoos ol jedhee na ilaala jedhee yaanne ofii isaatii ilaalee dabarsuu barbaade. Yesuus garuu maqaadhaan isa waame, galanni isaaf haa ta'u. Yaa Zakkiyoos. Namicha nan jenne yaa Zakkiyoos jedhee waame. Maqaa haati isaaf abbaan isaa ittiin isa waaman. Maqaa ollaan ittiin isa waamu. Maqaa mana barumsaati ittiin isa waamani. Maqaa lafa hojiiti ittiin isa waamani. Maqaa namoonni ittiin isa beekaniin yaa Zakkiyoos jedhee waame. Maqaadhaan si beeka. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo maqaadhaan si beeka. Ati yoo hin beektu ta'e yoo akkuma Zakkiyoosiin yoo reefuu baruudhaaf isa barbaadda ta'e iyyuu inni garuu maqaa haati keef abbaan kee ittiin si waamaniin si waama. Inni garuu kan si uume isa waanta ta'eef, kan gadameessa keetti si tolche isa waanta ta'eef, yeroo haati keef abbaan kee maqaa siif baasan si wajjiniin jira waanta ta'eef maqaa keetiin si waama. Waaqayyoon beekuun siif haraasii ta'uu danda'a. Gadameessa haadha kee keessattituu sin uuminii kaasee Waaqayyo garuu si beeka. Kanaafidha raajota isaa yeroo ergaa ture, yeroo isaan waamaa ture, anutuun gara haadha kee keessatti sin uuminan si beeka kan inni jedhuuf. Kanaafidha eeyyee Waaqayyo si beeka. Kanaafidha mata duree kana kanan fudhadhe Waaqayyo garuu si beeka kanan jedheef. Ati Waaqayyoon beekuun barbaaddu ta'a, garuu Waaqayyo si beeka. Ati Waaqayyoon hin beektu ta'uu danda'a, garuu Waaqayyo si beeka. Ollaan sin beeku ta'a, garuu Waaqayyo si beeka. Tajaajilaan waldaa keessaa sin beeku ta'a, garuu Waaqayyo si beeka. Lallabdoonni waldaa keessaa, luboonni waldaa keessaa sin beekan ta'a, garuu Waaqayyo si beeka. Kan si beekuttuu maqaa kee dabalatee si beeka. Maqaa keetiin si waama. Kanaafidha kan inni Yohaannis boqonnaa 10 keessatti ani hoolota koo beeka, hoolonni koos na beeku, maqaa isaanii tanan isaan waama kan inni jedhuuf. Kanaafidha Waaqayyo maqaa keetiin si waama. Maqaa keetiin, maqaa dhalootaa ati qabduun si waama. Maqaa maatiin keettiin si moggaasaniin si waama. Kana caalaa maal barbaadda? Maal barbaadna obboloota koo? Kana caalaa, anaan kana caalaa wanti na gammachiisu hin jiru. Anaan kana caalaa wanti garaa na cimsu hin jiru. Erga Waaqayyo koo na beeke, erga Yesuus na beeke, erga inni maqaa kootiin na waame, addunyaan kun guutummaa yoo na wallaale, Waaqayyo na beeknaan anaaf gahaadha obboloota ko. Waaqayyo si beeknaan gahaadha obboleessa ko. Yesuus kee si beeknaan gahaadha obboleettii ko. Lafa irratti yoo wallaalamte garuu Yesuus kee si beeknaan, inni maqaa keetiin si waamnaan kana caalaa wanti barbaachisu hin jiru. Eeyyee Yesuus maqaatiin nu beeka. Haala nuyi keessa jiraannu beeka. Iddoo nuyi keessa jiraannu beeka. Haala qabbanaa akkamii akka ta'e, haala gubii akkamii keessa akka nuyi jirru inni beeka. Yeroo hundumaas iddoo nuyi jirru ilaala. Bakka nuyi jirrutti, iddoo nuyi irra teenyee isa eeggannutti maqaadhaan nu waamee asan jira nuun jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Sana booda Zakkiyoosiin akkas jedhe, kottuuti gadi bu'eedha. Zakkiyoos kana garaa isaatti iyyaan ilaalee dabarsuu barbaade irraa kan hafe, kottu mana kee dhaqaa naan jedha jedhee iyyaan. Yesuus garuu kottuuti gadi bu'ii, har'a mana kee ooluutu naaf ta'a ittiin jedhe. Mee ilaalaa iddoo kana dhaabadhaati waan Zakkiyoos gochuu barbaade. Kaayyoon Zakkiyoosiif kaayyoon Yesuus waliin argu. Zakkiyoos kan inni barbaade mukarra taa'ee argee dabarsee, ilaa ija kootii nan arge, kana fakkaata, kana uffata, rifeensi isaa kana fakkaata, uffanni isaa kana fakkaata jedhee namootatti himuuf qofadha. Argee dabarsuuf qofa. Alaala taa'ee ilaaluuf qofa. Wayii dhufeenya uumuudhaaf miti. Yesuus garuu akkasittiin jedhe, firooma alaalaan barbaadu jedhe. Galanni isaaf haa ta'u. Ani firooma alaalaan barbaadu. Fagoo teessee akkati na ilaaltu hin barbaadu. Na ilaaltee duwwaa akkati na dabarsitu hin barbaadu. Anaan arguudhaaf hamba kana aarsaa baaftee erga ta'e, anaan arguudhaaf mukatti ol baatee erga ta'e, kottuuti gadi bu'i. Firooma alaalaa hin barbaadu. Sijjini nan gala, erga aarsaa amma kana baaftee mana kee ooluutu naaf ta'a jedhe. Galanni isaaf haa ta'u. Har'a namni baay'een Waaqayyoon fageenyatti beeka. Har'a namni baay'een Yesuusiin fageenyatti beeka. Har'a namni baay'een Yesuusiin teessoo isaa irratti, samii irratti duwwaa beeka.
Har'a namni baay'een waaqayyoon mana waldaa duwwaatti mana qulqullummaa duwwaattidha kan inni beeku. Yesus garuu akkas jedhe firooma alaalaan barbaadu jedhe. Waldaa duwwaatti akkasiin na argitan hin barbaadu jedhe. Achi dhuftanii duwwaa na dhaggeeffattanii natti mattanii akkasiin deebitan hin barbaadu jedhe. Mana keetti si wajjin galuutu naaf ta'a. Oo galanni isaaf haa ta'u. Zakkiyoos kottuu gadi bu'i mana kee ooluutu naaf ta'a. Erga anaan na barbaadda ta'e si wajjinii nan galaa jedhe galanni isaaf haa ta'u. Har'a namoonni torba itti guyyaa tokko duwwaa waaqayyoon waldaatti duwwaa arginee gallu. Torban guutuu mana keenya keessaa Yesuusiin kan hin qabne, torban guutuu mana keenya keessaa waaqayyoon kan hin qabne, har'a Zakkiyoos irraa akka barannuuf waaqayyoo waamicha nuuf godha. Waldaa duwwaatti argine akka gallu, fageenyatti akka isa duukaa buunu, fageenyatti duwwaa akka isa ilaallu, sanaan argineerra inni akka haasofnu miti kan inni barbaadu. Walitti dhufeenya dhuunfaa nu wajjin qabaachuu barbaada. Mana keenya nu wajjin jiraachuu barbaada. Laphee keenya keessa nu wajjin jiraachuu barbaada. Yeroo isaa guutummaa nu wajjin fudhachuu barbaada. Firoomni alaalaa nutti ta'aaf waaqayyo nu haa gargaaru. Firoomni alaalaa kiristaanummaadhaaf waa hin baasu. Zakkiyoos kana yeroo dhaga'e ariifatee gadi bu'eedha. Ammas galanni isaaf haa ta'u. Maalanoo kana yaanne hin jenne, haadha manaa kootti hin himne hin jenne, manni koo mana akkasiitii hin jenne, waa'ee aangoo isaatii waa'ee qabeenyaa isaatii hin yaanne, ariifatee gadi bu'e. Gammachuudhaanis mana isaatti simateera. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gammachuudhaan mana isaatti simate. Har'a gammachuudhaan Yesuusin fudhannee akka gallu barbaada. Waaqni keenya inni nu beeku. Akka nu isa beeknu barbaada. Nu wajjin mana keenya keessa jiraachuu barbaada. Laphee keenya keessa nu wajjin jiraachuu barbaada. Zakkiyoos gaddaa fudhatee galee hin jedhu gammachuudhaan fudhatee galeedha. Mana isaatti isa simate. Obboleessa koo Yesuusin har'a mana keetti simachuus siif ta'a. Waaqayyo yaana siif baay'isu. Iyyummaa
Misaleeyoonatti ta'ee jala laaffisee iddoomii dama koobeekaa mansii fannisee heenan beekaa bakkee kooduu waasisoo baanjiru keessa kool ayyaana kee keessa dhoksii gooftarri na koo. Akka baartoota Yohaannis bishaan duwwaadhaan cuubamuun bu'aan adabee garuu keessi koonarraa dibanni hafuura keetii yoona qaqqabee Peetiroos faasii leenjisee saguyyooti lubbuu kumaa sadii cuubsisuu anis gaatii dhiiga keetoo gaddeebii ootaan hojjechuun siin rakkisuu yaa gooftaa duwwataa jiraachuun koo amma yoomitti maaliif gaaffii wal gaafatu ormina irratti hin beektaa misaleeyoonatti ta'ee jala laaffisee iddoo miidhama koobeekaa mansii fannisee heenan beekaa bakkee kooduu waasisoo baanjiru keessa kool ayyaana kee keessa dhoksii gooftarri na koo.